Allah. Asu. Allah. Yado. Isang gisan man. Hai. Isang gisan man taasi tu ninyam tu jurtu kibra isang gisan fudesi. Firami. Firri mata kana bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'watu tafi hordoftoota keenya akkam jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan Oromoo keenya kunoo intalli rakkoon isii itti fufee jira akkuma durii jirti kunoo wanti irraa irratti hin jiru akkasuma jirti abbaa manaa isii san yeroo meeqa itti bilbilee namallee itti ergeetiin jira na jalaa dide meeqattaa ni dide dhufuu dide maaliifi maallaqa isii waan nyaate san daaba isii kan nyaate san waan beekuuf dhufuu dide Oromoo teenya namni guyyaa tokko waliin nyaata nyaatee miti namni waliin jaartii ta'e akkamitti waan akkanaa kana warratti raawwata erga isii dhukkubeeyoo namni kun yoo dhufee ilaaleeyoo namni kun maal irra jira maallaqa isiitillee erga nyaate daaba isiitillee erga nyaate waan kana dhufee isii tana yoo nu gargaareeyoo mee daawwattootaa fi hordoftoota keenya mee maal haa godhu mee man bakka silaa itti qaraasisu fuudhee geesse itti qaraasise sheekiin ammoo akka isin koomintii jalatti nu barreessitan sun dhufuu dide sheekii yamanii jedhee ka as keessa jiru sun dhufuu dide mee maaliin godhu amma saadaan na waliin qabdee dadhabdee kaatee nu biraa deemti zaaraan isin baqatteeyo mee gattaay bakka takka kanaafu nama gandaatti keessa jira umeriin nama gandaatti jedhanii dhufu jira itti bilbileetiin jira narraa fuudhi deemin jechuu deema mucayyoo gattaay eessa deettaa'u sila hidhaa jirtaa'u eessa deetta Sen. Maal kana turtoos? Aboo. Baasan dhabe. Baasan dhabe. Jiru baasan. Sa'aatiin meeqa kan isin bilbile? Kun akkana jirti. Namni kun nama ganda keessaniiti mi? Hai. Harkaaf miila hiiteetti isaan isa. Jechuun namni kun nama ganda keessaniiti mi? Ganda keessanii mi? Narraa fuudhiitii deemi. Eessattiin deemaan antaan mana qabuutiin coo Mana qabu. Akkam goote? Akkam goote? Waan hin taane asii namatti. Amma addoo maal jechuudha? Isin tun ganda keessanii mi? Isinii maqaa wal dhawatuun dhageessu. Asu. Ganda keessanii mi? Akkam goote qoyati? Yaaddoo. Akkam gootee dhiisiiti namni kun nama ganda keessanii waan taateef yaala barbaaddi. Yaala barbaaddi qoyatu akka taate akka gootii dhage namicha san siitutti kan nemu hay amma dhageessa bar micoon ilkeen nama deemtee ibsaan sun gaafa fuudhu eenyutti kanne sifaadha eenyutti kanne ibsaa san duraan an quban qabu san namitti kanne maaltiin quba qaba an aruuza bichaan dhaqe malee namitti kanne akkamittiin quba qaba jechuun ati firaawu jetta akkamitti osoo isaatti hin dhagahin callisanii isaan isii fuudhanii nikaa godhatan Angaabsan dhage anaaf isiinuu waliin beenu eegas booda biyyarraa dawwalanii lokkoon isa kayya kannaniif akkasii wal bar akkam godhu jirta qoy qabisaa mee mataa qabechi akkam gootaa akisee qabe mataa qabe gitti gataay asu maal taate achuu malee hin dubbattu sun joona faani amma isin tutti kanneen biyyi isa gaafu an keessa jiru an tahannuuf itti kanneen an gaafatiin ati fira boo ganteesiidha firasa firaami kalaas galatoom umayir baganaa jiraatte fuudhiitiin irraa deemin amma maaltu kana godhee akkamitti kana taate fayyituu si bira dhufe fayyituu maan fudhattana
Adira. Yalla, siin qabaatee. Baga dhufu Umayr. Laal dhagee yaaddo. Micoo fayyituu fuutee fayyituu si biraa fuudha. Isaan fuudhu. Bakka irraa fuutee fayyituu dhufu. Isaan fayyaa qabdu. Ala galti sharaa keessa. Tahaasootu afaan Oromoo beeku. Sharaa keessa galti. Sharuma san keessaa fayyituu fuutee mi? Afaan Oromoo beektu fuutee bari. Micoo namni hin dubbattu. Hin dubbattu kaayee. Hidhi maaliif hiita? Irraa hiiki yaada. Haa irra fuudhiitii deemiin irraa eegi. Eessatti hin deeman qoy? Mana keessa geessi. Bari micoon naa'uun beektu bari ni nyaattu deemti ilkeen. Maal? Ati immoo maal haasoo jirti? Maal haasoo jirta? Karaas fuudhii deemirreesi. Maaliin deeman micoo fayyituu fuutee akkana gootee akkitti akkana gootee naa himu. Fuudhii narra deemin. Haa teessu micoon haa teessu. Maaliif akkana goote akkamitti akkana goote micoon? Ati micoon haree qabdi jabeessi. Qabdi. Eessa deemta? Nagadhiisan. Nagadhiisi micoo akkana gootee sababa isiitiin guyyaa meeqa dhaggeeffadhu kaleessarraa jalqabee hamma irratti hojiin deemne. Hojiin kiyya dhaabbatee jira. Siirii ta'eeti haatillee siiriitti goote. Isii Siirii. Siirii isintu deeman ibannaa miti. Siirii zaaraa deddeeman siirii eessatti deeman. Siirii isintu deeman naa miti. Taa'ii nagat. Bar. Asu. Caljii. Asu. Maal taate? Maaltu kunis godhe? Yaa Rabbi riyya. Asu. Asu. Allaan. Yaaddo yaaddo. Yaaddo. Asu. Yaaddo. Wain narraa citee harki kiyya. Saada. Zara. Wah harka kiyya narraa citee. Maal si godhe? Natti eegaa. Maal si godhe? Harka kiyya. Harka kiyya. Wah harka kiyya. Adda qabii. Allah. Kanaafuu asitti dhiibseen deemin. Akkana Natti dhiibseen deemin. akkamiin godha asitti nu nyaachuuf jiru. Isiin akkana taate ijoolleen yeroo mana takka mana kana seen. Ijoolleen ganda jirti. Amma harki narraa cite Ijoolleen ganda jirti. Gartaame waan sinni godhe gartaame? Laala akkana goote laala. Waan sinni goote gartaame? Micoo maaliin akkana goote? Maaliin akkana goote hin tolchite. Kanaafuu obboleessa kiyya. Ani nama kana wanni nan daandii irraa fuudhee fideef waan biraa miti. Nama Oromooti, intala Oromooti. Hay! Gidaara dha'uu jalqabdee lafa mataadhaan. Yaaddoo maal teessee laaliin kaasa kai sheeka bira geessinaa takkaa'u. Sheekiin dhufee itti qaraasisifne. Beeka maal sii godha deeman? Fuudhi deemin ammati. Eessaan keessaan mana. Hay! Eessaan keessa amma taasittuu nu nyaachuu jirtu bakka biraa eessaan keessa fuudheesi. Firaami. Firri laal. Firri qoy. Firri mataa kana gubbaan namaan deemata. Niin beeka sa fira. Fira niin beeka. Kanas fuudhi deemi qaam. Dhage fira qofa osoo hin ta'in Oromoo hundaa fi garaa bal'aa qaba. Namitti asiis fudhadhu deemi. Eenyu? Namitti as dhuftee as teessu sanaas fudhadhu deemi. Eenyutu akkana godhee hammaan tanittan? Magartaa gidaara akkasiin itti Eenyutu akkana godhee? Eenyu akkana godhe? Eenyu akkana godhe? Zaaraan isii biroo godhe? Ibsaatu akkana godhe. Ibsaadha. Ibsaatu akkana godhe. Maallaqa isiin As dhufee ibsaan. Maallaqa isiin qabdu daaba isiin qabdu irraa nyaateeti akkana godhe. Duraan gaafa isiin dura micoon heerumtu nu heerumuu deemtu ittiin heerumni mucaan kun siif hin ta'u nama fuulduratti oofuu miti nama duubatti deebisu malee jee kadhadhee dadhabe. Amma dantaasii sun gaafas darbe bara wanti ammaa sun kun gaafas darbe. Gaafas maaliif warra isaanitti himtee an duraa maaliif shakkee hatanaa dhufe jee shakkee bartana shakkeeti waan amma naasofne maasofne amma yaala isii irratti bobba'uu qabda maali akkam gootu. Nama kubsii wal beeytanii mi dhaqii maallaqa isii sana irraa fuudhi daaba isii irraa fuudhi. Yoo maallaqa isiitiif daaba isii harkattee waan fayyituu na fakkaatti yoo isii immoo amma akkanatti hin qabee halkan guyyaa lama guutuu taa'u ni jira. Akka bire. Irraftu isiin. Eessa rafti? Eessa rafti raftu? Yaa Rabbi. Harka isii kan akkasii goote laa. Ibciniinte.
Maal godhette amma? Duuba akkamiin godhatu namallee ni nyaata ifiif ciniin amma laalarka Fira jechuun maal jechuudha? Kan hundarra sitti afaanuumi? hin beekasa. Eegaa karaa Dhiiga kee foon kee jechuudha. fuudhii deebiin kan madi. Eessittiin deemaa yaaddoo maal taates? Walumaan walitti ilaalla malee eessittiin deemaa nan ta'e. Mee maal godhe maal? Mee maal hin godhe? Maaliin godhaa haa fuudhee asii? Asii fuudhee akkamiin godhaa? Asoo. Qabdee beekee bishaan fidaa. Deemu fidiyaa. Bishaan haadhu iddoo. Ishee kan jiran geessineet. Qaabee maata akkas hin qabin. Itti mee. Taayuu fi. Asuu ta'e asuu. Yaaddoo si miidhe. Saada si dha'e mozaara. Naayini haa. Micola meesanii. Yaa Rabbi ya. Asuu. Asuu. Maal taate? Qabi bishaan kana baafna. Qabi. Calji. Dhugi bishaan. Akkamitti godhatti? Qabi kaa. Kofal taase. Qabi isa bishaan haadhu iddoo. Qabi haa. Carqii isaanii fuudhee haa. Obaasi dirqiin. Allah. Asu. Maali? Akkam si goote? Waan isin na godhu jirtu laaltee gartaame? Amma ni dheebottee onneetu oowwijeetiin. Onneen bishaan achi haa himachuu. Onneen oowwitee je'eetiin amma bishaan itti fidee. Nyaata oni nyaatti. Nyaata maal nyaatti? Qabi bishaan. Anjaan waan akkanaa. Qabi bishaan takkaan dhageessu. Qabiin je bishaan haadhu. Qabi kada qabi maal? Dhuguuf hin Qabi nama dhageessu. Lafa caafte hamma reefu facaastee. Qabete. Qabete. Yalla obaas. Qabi. Adda bane faan. Wayita kana bishaan dhugde xiqqoo wayya. Wayita kana xiqqoo bishaan dhugde wayya amma. Ati amma kayyiti wanni ati gootu. Ati visii dhaga fira taate ibsaa san. Poolisatti fidiiti hidhaa naqe. Waan si akka nuuf. Angaafa heerumtuun ayyaammanne amma akkamittiin dhaqee dubbiitti wal ibsaatti. Bar waan gaafa siyaasa isin jenne. Wanni gaafasii gaafas darbe. Dhagee. Waan darbe naasayin. Dhagee haasa. Osoo gaafsan bira jiraadhee aruuza isaanii keessaa yookaan gaafa fuudhee isaanii keessaa osoo harka qabaadhee sila ammaan tana abbaa badiillee ta'uu hin danda'a ji. Anaaf itti fannee waan ta'eef. Amma ansan hundi keessa hin jiru akkamittiin isa dhaqee yaa'ii isa godhaa amma. Maallaqa irraa nyaate. Maallaqa inni irraa nyaate kun daamni inni irraa nyaate kun ragaa hin qabdu. Jaarsaaf jaartii ragaa barbaadare. Jaarsaaf jaartii. Nuti ammoo isarraa waan kana fuudhuudhaaf ragaa nu barbaachisa. Ragaa waan hin qabneef maal godhuu duuba akkam godhuu dandeenya amma. Eeka amma isin maallaqa kiyya ibsaa kiyya daaba kiyya jetti. Taati mana kana asitti ariitee mana kana fidde sunillee ati mata sammuu nyaatu jirti. Boosa san ajjeesi yoo feeti hin beekoon san. Amma isii sanarraa baasi masira. San yoo feeti ajjeesi. Dhaggeeffadhu amma isii tun ni dhukkubeemi sanarraa fuudhii irraa deemi. Eessattiin deemaan qoy? Akka mire. Eessaan keessa fuudhee. Duraanuu si yaame coona si deemu. Maal irraa barbaadachuuf yaaman? Asii deemuun deemtu. Maal irraa barbaadachuuf yan? Naabbee haa duuba waan irraa barbaaddu deemtu. Ati halkanii fi guyyaa mukaa gubbata tumaa oola. Sigaaraa gubbatti aarsita. An takkaan tumne dhagee. Dubartii akkasii akkatti dubartii horatan. Akkasii horatani. Samcoo mataan dhagaadhaatti nan dhageessu. Amma si dhageessiin si jaalattiin. Amma si fuudhi deemi. Si jaalatti. Fuudhi. Maaltu na jaalata? Laala amma kaala waan hin taane naasayin. Haa si jaalattiin. Waan hin taane naasayin amma tara. Amma laa waan hin taane naasayin. Maali waan hin taane? Waan hin taane naasayin. Laala amma beekta bishaan xiqqoo dhugdee bishaan dhaabbate. Ni eegalti. Ni jaalatta haayisan jaalannaan osii yaamtee. Waan hin taane. Waan hin taane naasayin. Gattaa'e amma yeroo waltuu hin jirruuti isa. Gattaa'e mee? Maaliif waan hin taane naasayin? Bakka waltuu hin jirruun siin jechuun jira. Amma isii tanallee narraa fuudhii deemi namitti xixiqqoo narraa fuudhii deemi.
Harkatti isin danda'u. Isaan lachuu akka gooteeti. Akkamiin Dhukkubsattuun akka nu deemtu. Maaliin godhe? Dhukkubsattuu anaa Maaliin godhe? Gaafa isiin fayyaa qabdu fuutee goda keessaa baasteeti. Amma dhukkubsattuun akka inni ta'e anaa itti rakkata dhukkubsattuu. Dhukkubsattuu wajjin rakkadhaan. Sharaa keessaa hin fuudhee baran sharaa isii ala galtu. Fayyaa sharaa keessaa akkamitti akkana goote? Akkamitti akkana goote fayyaadha fuutee bar sharaa san keessaa hoo? Sharaa anaatitti isii kana godhachuu. Akkamitti akkana ta'uu dandeessi duuba mana kee jirtii bar. Anaatu kana godheesi. Mana kee jirtii bar. Maaltu akkana godhasi malee? Amma gaafadhu kun isii maaltu akkana si godhe isii gaafadhu. Hin dubbattu bar akkamittiin gaafadhu? Gaafadhu Yaa jalaa dubbattee furmaata tokko. Wanti na galchini maaltu na jira? Ani akka nama tokkotti isii rakkatte kanarraa fuudhee mana kana fideemi kana akkana erga taate ati erga fira taatee dhufte fuudhii deemi naman Akkamiin godhatan? Fayyaan qabdu ni cicciirra. fuudhii deemi Dhagi yaaddu maallaqaan si gargaaraati fuudhi naan hin jiin cootan. maal akkamitti godhadeen Ni wallaanta maallaqaan si gargaara.